بفرح في تنسى درسولني الله سيدرو قريب ينسبي لقلتو كنفاشن لما هيد برو جولكينا غابي عربا سينن وهندو اتحارة جيجولا دام سنسين دام سيكون أبوليان كيسان كريف بي عربا سينن أبوليان كيسان كريف بيوت عربا كيس سينن akka jajjabeessitan akka gorsitan meeshaan akkamitti dhiqama akkamitti walama akkamitti lafa gisee dhiqan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fi keessanii jecha hordoftoota kabajamtoota kiyya channel kiyya subscribe gochuu fi share gochuu hin dagatiin asiin jechuu barbaada. Asumaan jechuudha like godha share godha isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Akkuma beekamu ijoolleen biyyoota Arabaa keessa jirtan rabbiin isin bira haa jiraatu. Dhaamsaan isin qabu ijoollee warroota reef haaraa seenanidha. Ijoollee warroota reef haaraa seenan kuni tokkoffaa gaafa dhaabataa oolanii soomii oolanii gaafa dhaabataa oolan dadhabanii rafuuf deeman. Meeshaa san dhiqan hin geessan kushiina hin qulqulleessan jechuudha. Kuni akka tasaa warroonni sagalee kee kana dhageette yoo taate sagaleen kee kuni qarqaarsa isiniif ta'a. Keessattuu ijoollee haaraa deemanii jechuudha. Dadhabanii rafuu yookaan kushiinaa rafuu yookaan shinti beetii rafuu waa hedduutu jira jechuudha biyyoota Arabaa. Na mudatee beeka saraaha jechuudha. Maaliif isiniin jedha obboleen kiyya na mudatee beeka wanti akkasii jechuudha. Nuti gaa biyyaa baanu hunda hojjenna jennee biyyaa baana. Gaa biyya Arabaa seenu immoo wantoonni nu mudatan hedduu wantoota nu mudatan kanaaf immoo nuti dirqama of kennuu qabna. Akkamitti wanni nuuf raawwatame san wanna baaneef san bakkaan gahuu qabna. Tokkoffaa mana Arabaatitti tokkoon isin hima jechuudha. Meeshaan akka jiruun dhiqama. Tokkoffaa meeshaa dhiina muluu jechuudha kushiinatti kararamu hin beeytanii miti. Lammaffaa meeshaan sun hanga goggogee jedhutti kushiina keenya qulqulleeffanna jechuudha. Walumatti qabdee qulqulleessita. Gubbaara doolaaba isaa bakka wanta isaa qulqulleessite karaa qulqulleessite achiin gadi wanti irratti naqan maal jedheen goggogaa waan irratti goggoguuf biffeedhaan wanna kanarratti waan goggoguuf doolaaba kanarratti waan goggoguuf achumaan ragaxxa sin dhibu jechuudha. Yeroo hundumaa akka qoshaashan keema gisee showaa hojii hojjetu hedan kushiinaa gisee seenan bishaan irratti gajjigama wanti garagaraa zayitiin irratti gajjigama hamma meeshaan keessuun si gogu ati doolaaba kee hunda qulqulleessita gubbaa isaa jechuudha. Yoo keessas ka jiraatu hin xaxxarad isa kana beeka isa geessitee kaatee xaragattee walawwalattee geessitee ammallee lafa dhiitta lafa hagamma meeshaa san hin kaaftu lafa san dhiqattee geessitee goggoysitee deebiftee ammas maal goota sitti fakkaate kana raawwattee kaate ammallee deebitee meeshaa kee kaafatta. Meeshaa kee guutuu doolaabatti galfata. Beekaa kuni barumsa ijoollee keenya asitti si osii barsiifna jedhanii gubbarra barsiisan keessan barsiisanii beekaa gubbarra barsiisan ari'aata kan jirti miti. Saniin goota meeshaa kee guutuutti kaafatta. Dhagaa isinii hima. Meeshaa kee guutuutti kaafattee geessitee raawwattee maal goota sitti fakkaata? Ammallee gubbaa isaa kanarra doolaaba kana wanta isaa maksalaa bootaa meeshaan duratti gubbiiftee jirtu sammuudhuma kaaftee dhiixxee walaawwaltee goggoysitee kirooriksii xiqqishuu sitti xaaphe irra goota. Yeroo geessitee kaatu hin kaafta walaawwalta kiroor hafuura isaa saniin hin xareeda ammallee deebitee carqi qulqulluu muchal gootee xareeda kushiinaa kee qulqulleessitee gaafa baate gubbaa dhaayxa. Rafuun hin jiru beeka amma sa'aatiin hirriballee akkaataa qaba. Uffata qabda. Takki uffata tokkofta, takki uffata xabbaqta yookiin immoo cabsitee keetta yookiin immoo waan sirraa yookiin waan ka'u kilaasii keessa seente cheek godhatta jechuudha. Gaafa kana godhattee geessite suhuuratu dhufa. Suhuura nyaatu qabda. Akkanumatti zim jettee nyaateetuma dhoodheetuma deebitee meeshaa sana akkuma argitu gootee rafuun hin danda'amu. Maaliif ijoolleen keenya hin beekan. Afaan keessanii ijoollee isinitti dhiyaatan afaan keessaniin gorfadha. Kana gootee wantoota gola kilaasii keessa jiran kaaftee bakka tokkotti tapha ijoollee bakka tokkotti kaaftee uffata yoo xabbaqte yookiin immoo cabsite doolaaba kee keessa galchitee lijaama uumamuu bakka akka malaatitti bulan. Kana goosistee kaatee amma yookiin immoo shaaworii kee galta. Yoo geessitee dhumarra jechuudha. Odoo hin rafin dura shaaworii kee galta. Shaaworii kee galtee
gara suhuu yoo jarisi heeyyamanii hojii kee geessitee kee taate dursa shaaworii galtee kaate san booddee mootu gara hirriba keetii yookiin suhuura kee qopheeffattee namoonni tokko tokko mana tokko tokkotti ani gizee san yeroo Qatar yerootti mana isaanii sanitti jechuudha mana an ture sanitti suhuuri baay'een barbaadan isaan bakka namichi ramadaana keessa suhuura agasunda barbaadu namitti agasunda miti ana takkitii qofa akkan sobne ani geeffadhee dhumarra jechuudha dhumarra ana turafa dhuma maatii ana turafa san godhee ka'ee maal godhisiin fakkaate suhuura kee fudhadhe qaama kee dhigee shaaworii kee galee suhuura kee fudhadhe gara kilaasiitii yagala hanga sa'aatii akkas xiqqoo guggubaa achi booda yeroo sanillee ani yuutuubii madalagaa viidiyoo kee hojjetadhe suhuura kee nyaadhe dhugee bakka ilshaa illee dafifadhe jechuudha bisi santi gabboo'ee dafifadhe dhufe suhuura kee saayii burcuqqoo takkaa yookiin nuskaa fi burcuqqoo takkaa hirribni hin qabneef malaan bulan jechuudha akkasitti jechuudha yeroo sanillee viidiyoo kee qillixi godhee hojjetadhe jechuudha ijoollee amma isin warroon afaan beekan ijoollee afaan hin beekne dirqama gorfisuuni dirqama barsiisuun nurra jira yoo mana walitti dhuftan namni gisee ammaa kana walirra deemee waa nyaata gisee kana dirqama godhuu qabdan isin galee akkasiin jechuu barbaada hordoftootaafi kabajamtoota kiyyaa waan inni isin jechuu barbaadu kanaafuu yommuu tuyyuu ijoollee keenya wal gorsaa wal jabeessaa ijoolleen amma mataan hin dhukkuba hin boo'anii meeshaan akkatti guddatuuni bakka waa hunduu itti haaraa lafti itti haaraa manni itti haaraa sahaa meeshaa kan akkatti dhiquun itti haaraa waan biraa dhiisaa wallaa biyyuma keenya keessallee namoonni bakka haftaamonni warroon haftaamii mana gaafa deemtanii argitan asumattuu warra haftaamii bira annagumatti na ajaa'ibe dhiyoo kana jechuudha bakka wayiin deemne mana namaa gaafa deemu bakka ani dhuguma rabbii uu jedhe iraabii warri qabeenya qabus akkuma biyya arabaa santi jiraataa jedhe wallahi maaliif meeshaa likki kama arabaa saniin garaagarummaan qabu garaagarummaa takka hin qabu arabuma bakka arabaan garaagarummaa takka qabu gaafa kana maal jedhan isaa jedhe biyya keenya keessallee wanni akkanaa hin jira edaa mana hiyyeessaa warri kuni nama kuni namantu wallahi akkas jedhe jechuudha maaliif ijoolleen sunniin isa mana sanillee sarratanya majjira garuu sarratanya lama akka Itoophiyaa akka wanna sanin jirtu aadaa garuu baay'ee ulfaataa mucaa sanitti akka kiyyatti laaleetumaan calisa dhugaa rabbii meeshaan kun tuulame akkuma ka arabaa likki ka arabaatiin garaagarummaan qabu jechuudha waan akkanaatu jira isin jechuun bakkuma hunda bakki qabeenyi jiru nyaanni akkasuma baay'ata wantoota garaagaraatu baay'ata akkuma biyya arabaa sanitti jechuudha ani bakka namni biyya keenyallee edda akka biyya arabaa sanitti ni nyaata dhugaan isin jedha araba yok biyya arabaa akkatti nyaata biyya arabaa akka nama waan biyya arabaa qofti addate biyya keenya keessatti illee ka qabeenya qabu akkasumatti ciftif godhee nyaata akkasumatti gatallee qaba garuu asitti yeessi meeqa kamtu jira beelaan meeqa kamtu jira waa hedduu dhiyeessuun maaliif barbaachise garuu immoo warri waa qabu kun akkasuma immoo nama baay'ata akkuma qabeenya qabu san namas qaba hiriyaa qaba fira qaba isiin addatti hiriyaa qabdi inni addatti hiriyaa qaba bakka barnaa ajaa'iba wallaahi asim garuu garaagarummaan wanni garaagarummaa nama godhu maaliin isin qabeenya mallaqa qofa malee waa hunduu silaa otoo jiraate akkasumatti dhiyeeffatama waa hunduu otoo jiraate akkasumatti dhiyeeffatama akkasumatti nyaatama akkasumatti dhugamu hiriyallee akkasumatti qabda akkasisin bituu barbaada dhugaa biyya keenyallee akkasumatti jira obboleeyyan kee biyyoota arabaa keessa jirtan hin cinqamina rabbiin isin bira haa jiraatu ani waan isin hin jedhu qabu rabbuma isinii kadha rabbiin bakka isin jirtan rabbi isin bira haa jiraatu kanattaan sodaan kabira wanni isin jedhu jiru wal jabeeffadha wal gurfadha wal bira dhaabbadha isin jechuu barbaada kana fakkaatee assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ramadaani guyyaa shanaffaa lakkoofsisnee jirra bultiin addunyaa haganuma hin teettu hin fiigdi alhamdulillah rabbil alamin rabbi keenya galanne haa ga'u isa fayyaanuu kenne isa soomne isa rabbi isa salaanni isa rabbi keenya kadhannu rabbi keenya galanne isaan badi wallahi alhamdulillah rabbil alamin
والله ربي كيسان قالت فلا ربي كيسان تدچا دچا شكري قال فلا ميكا كم توكتا ميكا كم تفيا ابي من يالا تشاجرا ميكا كم تحركالو كدبي كداتاجرا نتفيا قباني دلغني سومني صلاني ربي كينا كدن الحمد لله رب العالمين جل ابولينكي بكم جرتنيتي والله لازم مالي في فيان ورقين اك فيا كنا هنجرتو فيا ورقين والله لازم نتي غلطه اسام بين nuti gaafuma dhibamne nuti gaafuma beelofne nuti gaafuma dheebonne nuti gaafuma fayyaadhamne rabbii keenya kadhanna mee anuma isiniin jedhe du'aa inti qabdu akkuma niyyaa abbaatini rabbiin fayyaa teessan isinii haa kennu riskii teessan banaa isinii haa godhu umrii teessan dheeraa isin haa godhu rabbiin sanaa guutuu akkanumatti ana ahli keenya wajjin maatii keenya wajjin rabbi itti nu haa deebisu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.